السلام عليكم كبجمتو تافي دعوتك يا كيسن جروب جريني أحيان بعدين مال فكات سنجتة هرس إفتي جرتي وركينشون مال قبتي لون إفتي هو وان هارا جيشون كيسن دولو وركينشون هرا ونسين قبت دعوتك يوروني ليش سعادة جولين أسر جرتو تمين هو تأينوتي نانجت تنجتشو لا هرا دي بيسن سني دي بيسون بيجو جولين أسر جرتو الحمد لله رب العالمين توبلي سخياتي سننجرا جولي بلي سخياتي جولي وانجر وجيتشا رتل أدي سننجرا إن شاء الله بإذن الله تعالى ربيونا هنا نستير رتل أتشوتا سننجرا وانا كسيتي سننجرا ديبي كان خاي جولي بروفايلي رجرتو تنين تكون تنين تأينوتي كيسنان جتني سني جولي بلي سخياتي سننجرا ربي أقود سوفي إن شاء الله ilmaan barakaa rabbi haa godhuu fi isiniin jedhe isinillee akkasuma inshaallah bakka isin jirtan guututti yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu akka isin nama laafaa fi jabaa miskiina guutuu bira dhaabbattanii jajjabeessitanii guddisaa jirtanitti rabbiin isin haa guddisuu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu darajaa isin yaadanii midita isin yaadni olitti rabbi yaada muraada keessa isin haa guutu isiniin jedha daawwattoota kiyya wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha baganaa jiraattanii baga fayyaanaa taatanii سنين جرا الحمد لله رب العالمين ورون سعادة ليش يوتيوبي اندلجني مالك دابدي ورون نانجة تنجتشو أنواع مسنين جرا سنين مشاكل سنين في جتشو دلجا وجين مشكولة تيتمان دابي سبب سنين دابي مدوان براتي دابي سنين جرا دواتو تكيا إن شاء الله ندلجا موجود التدريب إتنترا ندلجا دا سنين جرا نجيبي سادو أينا بودا إن شاء الله نقول ساي سنين جرا كناف إن شاء الله سببي دينغداني فيديو ورابيتشو فيديو كان جزي ورابيلي مشاكل نقول أما سبب سنين وانا داداتي مشاكل داداتي دوران حددي جريتو أبو بكري يورابيني نرتي التابيديا رتو الباتي مكاك يدويتي وان تكيو دليدي أنا أفسيه جرين الدادتي يجو دواتو تكي هرّا غافي اللي سنين راقبا ديبي سنادي يفتنمو قومنتي جلتنين إيقادا يجو أبو بكري كان والله غافد دوراني هي سيسي دا سعادان اللي كسب بوتة مجيون سالي دائم تكسب بوتة مجيو سنين بيخاي جولا نورا بوتة اسم بوتة أباخي يمان الراهي تاني سبب أباخي يهدمه مالي أباخي ينابا ساولا جت جنان سبب سنين باخي جوغا سنين لي جولا كنا فملي أمو أو بخر ورقاتي يسنا خنو جديدة وتوتكيا ملقا كي يسنا خنو جديدة تنجرا من مرتين بورجراني اتي مرتين سوف ديماني isinillee daawwattoota kiyyaa akka boodinaan komandeechuu akka booda nattiin aarree akkamitti abbaa ilmoo hiisiftaa sa'aadaa akkamitti abbaa ilmoo akkana gootee ilmaan isaa boochiftaa akka naan hin jenne jechuudha nama humna tiyyaa ol ta'e jechuudhaan amriittiin qabu akka seera biyyattiitti waliin deemnaa jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya kaa wanni isinillee narra laatan hin jirtu wanni isinillee narra laatu hin jirtu sa'aadaan illee kunoo dhiifama narraa ta'ee obboleettii tiyyaa akkanatti aarree naa jedhanii biraan nagayaa sheer godhaati isiniin jedha kanaaf ammoo ani waan biraatiif hammeen biraa waan takka wannan isaa qabu jirtu so inni nagayaa waraqaa kiyyanaa kannee nagayaa mallaqa kiyyanaa deebisee afaan nagayaatiin na biraa allaama akkanaan jedhee nagaya naa kennee illee nagaya isaa kennee jechuudha nama tokko wajjin haasa'uu hin danda'u nama tokko wajjin telefoonaan dubbachuu hin danda'u obboleeyyanti yommuu yuutuubii ol bahee miidiyaa irratti waraabuu miti نحدد يجو هنغني كأنك يصير جروي نام تكوجي ودبته وام براتي جري نحدد يجو لا ركوب برايونا رجيسي جري نكون المديراتي دبون ما يعتني نبيتن كنوم جو قابدري حركي ستي دم فورنا أسيدي تنكيك كسب الإجار سايجو لا kanaaf wallahi lubbuuti yaafiin sodaadhee sababa saniin miidiyaa illee waraabuu dhabee ammoo viidiyoo dheengadde waraabee kanarratti yaa'ii guddoo takka ta'e jechuudha sayid fa'aallee quba qabanii hundi isaanii yoo beeytanii isin walitti saahiba jechuudha wal sattaranii baala walirra cabsanii jechuudha sababa sanii jechuudha akkami miidiyaa kana iyyuu maqaa kiyya dhooytee waraabdee suuraa kiyya irra hiitee akkami ganna dhiistee isin maqaana balleessuuf deemtanii isin achi akkana jettee maqaana balleessitee atillee asii akkana jettee maqaana balleessitee viidiyoo lishnarra waraabdaa waan feete silaa na godhu jirtaa mana murtii na dhaabu jirtaa sababni ati viidiyoo narra waraabdeef maali jedhee jechuudha uummatatti illee na himatee yaa illee natti godhee jechuudha bilbilan natti dawwalee meeseejii naa barreessee natti dhaadetee waan adda addaa godhate jechuudha waytisaniin kaanii kaala ani hin beeytan kaa sodaa nama hin qabu jechuudha rabbii tokkocha waan inni natti katabee ani mana na bira hin dhufu yoo alatti dingata jechuudha itti namni dalagarraa angaluu
yoo alatti rakkoo adda addaa narra geesse jedheetiin sodaa qabaa jechuudha. Saniif jechuun inshaallahu rabbitu jira sanillee wanni inni na godhu takka hin jirtu jechuudha. Rabbiin biraa ani kaa lubbuuti jaafamoo hin sodaadha jechuudha. Lubbuun namaa sun namni waan si godhu yoo dhabe waan si godhu yoo dhabe har'a badhee dhaabatee asii dhiisanii yoo sitti naqee suuraa keessa jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf jecha obboleeyyan kee qaqqaaliif gaggaarii jechuudha. Ani wanni hanga ammaa na bachiisee mushkilaa akkanaa kanatu natti jira. Warroonni immoo akkasuma warroonni yaa sa'aadaa akkuma duraanitti keessaan fixadhaa naan jettan jechuudha. Wallaahi ani mataallee isin nyaachuun feene isinillee cinquun feene isinillee iraarsuun feene jechuudha. Sababa saniifin duraanuu miidiyaa irraa badee wanni miidiyaa irraa badeefillee wanni ayyaad isaa kanallee miidiyaa irraa waraabee gadhiisuu dhabeefillee har'a kaa bakka muhaakamaatiidha. Waraabaa jedheetiin viidiyoo waraaba jedheetiin bakka muhaakamaatitti jechuudha. Kaameraa giseen baasee viidiyoon isii viidiyoo waraabuu deemti jedhee ijoolleen bira jirtuun jechuudha. Akka isin viidiyoo wayituuf waraabnee jedhee na dhoorgisiisee jechuudha. Akkasittiin bakka muhaakamaatitti illee viidiyoo isinii waraabuu dadhabee jechuudha. Ammaaf immoo murtiin isaa yaa mallaqa kana kennu yaa nikaa isii kennuu fi yaa hidhamuu jedhanii ni beektanii hidhaa waggaa 6 sitti murteeffamee hidhamuudha jedhanii ni beektanii jennaan kaa waan kana inni deebisuu hin dhabee muhaamiin isaa kaa dhufe jechuudha. Muhaamii jechuun kaa akka afaan biyyeenyaatti xabaqaa jechuudha. Xabaqaan isaa ka isaa wajji deemu jechuudha. Ka isaa wajji dhufe hin mormatee fi qaxaroo godhanii ammas qaxaroo beellama yeroo 3 qaxaroo kennaniif jechuudha. Beellama yeroo 3 kennaniif yoo inni murtii tanarratti dhiyaatee murtii tanarratti inni waan tokko hin murteessin jechuudha. Hidhamuun isaa waan hin oolle isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasitti isinillee na wajjin quba qabaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Waan gara kaaneeti an sa'aadaan obboleettiiti yaa hammeen isii takka hin qabu waan nagootes hin qabdu waan isii godhes hin qabu jechuudha. Kanaafin yoo booda jaarsisii kanaaf natti mufattee natti aarte jechuudha. Hidhaa waggaa 6 jechuun biyya Yaman keessatti ni beektanii waan qalbiitii miti dammoo murtiin itti murtaahee hidhamuun jechuun waan qalbiitii miti waan laaftu miti jechuudha. Hidhaa waggaa 6 jechuudha. Hidhaa waggaa 6 dirqama itti murtaahaa jedhanii jechuudha. Ani kaaba bakka dalagaa dhufee narroor isaa karaa giseen an deemu narroor isaa yoo namatti an bilbilee telefoona ofirratti hidhee telefoona raqama isaa ofirratti lakkoofsa biyya ofirratti hidhee jechuudha. Nama tokko wajjin haasa'uu hin danda'u. Akka nama wajjin haasa'uu hin dandeenye daayivartii ofirra godhee telefoona jechuudha. Akkasii mushaakila natti godhaa obboleeyyan kiyyaa du'aa illee naa godhaa. Rabbiin nagayaan sirraa haa hiikuu rabbiin nagayaan sirraa haa baruu rabbiin karaa nagayaatiin sirraa haa baasuu naan jedhaan inshaallah waan hin taanetti rabbiin na naqee jechuudha. Warroonni immoo hagammaatti sa'aadaati akkamitti heerumtee dhaluu dhabdee akkamitti heerumtee hagammaa guutuu maaliif teettee warroonnaa jettan jechuudha. Wanni hanga ammaa guutuu na teessise wallaahi waan haga amma itti seenee akka nama shaakala kanas seenee cinqii tana osoo akka duraan taa'e sanitti nagayaan adabadhee taa'ee obboleeyyan ta'e waggaa gana guutuu yuunuma taa'e adabadhee taa'ee dumaan biyyitii itti galee ofirraa heerume har'a kabajaa qaba jechuudha. Intala abbaa fi ardaa fi kaayoon heerumte jechuudha. Ta gosti beektee heerumsiifatte jechuudha. Kabajaa qaba silaa jechuudha. Kanaaf har'a ofii kiyyaatiin kabajaa of dhoggee wanni hanga ammaa na teessisee warroonni akka jettanii gaafisan na gaafattan jecha tokko jecha haati faaxee jette. Ni beektan kaadha faaxeetu tokko darajii jechuudha. Ta'e nama taarsii kana jechuudha. Jechi siin jettisu wallaahi laziim ani akka waan na keessaa dubbatteetitti akka waan na keessaa dubbattee akka nama aanan mi'ii dhugeetitti garaa kee kana na qabbaneessiti. Dhugaadha. Dhiirtii biyya namaa jechuudha. Dhiirtii biyya namaa wanni isin si barbaadduuf mallaqa qabdi, mana qabdi, maal qabdi jettee si barbaaddi. Dhiirtii dur jechuudha. Kaayoo biyyaatitti akka aadaa biyya teennaatitti dhiirtii duraan dubartii takka miiftuudha. Ni dalagatti. Kabajaa namaa ni qabdi. Ardaan isii sun kabajaa qaba. Gosti haadha isii maal? Gosti abbaa isii maal? Jedhanii qoratanii zarii zartaa isii qoratanii abba torbaa isii qoratanii sanyii isii qoratanii fuudhan. Amma mee waan takka taasifamee ajaa'ibaa isii waan hattaa abbaan ilmaatillee haati ilmaatillee mallaqa qabdi, mana qabdi, makiinaa qabdi siin jedhan ilmatti intala takka fuudhuuf jechuudha. Feetu siin haa bareeddu, feetu haa boqottu, feetu siin akka feete haa taatu. Waan zamanni oofaa jiru jechuudha. Waan nuuf haaraa bahee miti. Wallaahi irra caalaa obboleeyyanti kafeetanuu dhugaan irraa feetanillee kafeetanuu na amanuu baatanillee kafeetanuu na amantanillee wanni hanga ammaa irra caalaan heeruma kanallee na dhoogee hanga ammaa kana na teessee umurii kiyya ofirra fixeef jechuudha. Kasi barbaadu ijoollee daa'ima umurii sii gadi jechuudha.
waan xixiqqoo yoo ati daa'ima itteen kasitti aaran san keessatti ijoolleen xixiqqoon akkasii sun yoo si barbaadde mallaqa qabdii makiinaa ni qabdii mana ni qabdii siin jedhan akka haati faaxee baante kophoo namaa bituu ni dandeetti jaakketta namaa bituu ni dandeetti kophee namaa bituu ni dandeetti jedhanii si gaafatan duuba nuti dubartiidha dalaynee dhiiga keenya kana buleeyanti akkana dayfinee finneeti dhiira kophoo itti finnee dhiira mana itti goonee duuba sanna fuudhee moo hin fuudhee jedheeti osoo dheessu akkasumatti taa'e. Gurbaan kun akka lilmoo itti huccuu seentutti na seene anaa fi rabbii isatu beeka jechuudha. Akka safaataatti na seene jechuudha. Nama na fuudhu dhabeetiin dubba'ee yookiin jibbameetii lafatti hafeetii fi dhiiruma tokko kakaayuu qabu dhabeeti ilaa ammaa taa'ee akkanatti umurii kee fixee isin jechuu barbaadeeti. Dhiirti tokko kakaayuu qabu hin jiru. Warroonni dhiiraa ammoo obboleeyyantii qaqqaaliif gaggaarii. Maaliif akkana jetti sa'aadan jettanii natti dhaalina aada jijjiiramee safuunni baddee kaayoonni jijjiiramtee biyya duraan nuti akka dhageenyee akka agarree itti dhalannee itti guddannetti jechuudha xiqqeen irraa obboleeyyan teenya ta'ee heerumte ni jirti obboleessi keenya ka fuudhe ni jira xiqqeen irraa qabanii intala takka fuudhuuf qabeenya qabdii jedhanii hin gaafatan warri isii sun qabeenya qabaa jedhanii hin gaafatan. Abbaan isii sun dahaa haa ta'u zariin isii zarii gaarii zarii kabajaa qabdu sanyii kabajaa qabdu haa taatu sanyii ulfinna qabdu sanyii qiimaa ilmoo namaa beektu haa taatu sanyiin isii qulqulluu isiin sun haa taatu miftuu gizee isiin daaraa darbitu laalan biyyateennatti dubartii gizee isiin dhoqqee hartu laalan gizee isiin mana hartu laalata gurbaan fuudhu gabatti isii tolfattee bareeddee deemtee laallatee isiin fuudhu argaan callaan qaanyaa callaa jedhan namni argaa fuulaa qofa yoo qabaateesh faayida maali ma'anaan fuula maal irraa gootan fuula yoo dhiirtiin bareedaa miti munaalizaa fakkaate yoo ni dhaabbataa mitiitii harooressa fakkaate faayidaan dhaabati isaatii fi faayidaan bareeduma isaa maal naa godhan ani kakkamiin fedha dhiira akkamiin fedha dhiira kaayoo qabu dhiira kabajaa qabu ka anaa kabajaa qabu ka haadha abbaa kiyya kabajaa qabu ka ulfinna qabuun barbaade obboleeyyanti wanni agarraa yeroo mana dhoggina kaayee waan akkanaati isiniin jechuu barbaade har'a isin waan feetan illee naan jedhaa dullattii naan jettanii waan feetan naan jettanii nan dhukkubsu jechi keessa alhamdulillahi rabbil alamin umrii dullummaa san rabbiin kaaliidhi abbaa ofii fedhanii gaya dullummaan arraban qabdu ulfinna dullummaa jechuudha. Naagilatoomaa ulfaadhaa kabajamtoota tiyyaada wattoota kayyaa isiniin jedha wallahi warroonni saadaa ani duraanillee hedduu takkaan si arraabsee bakka itti si argee ooyifii si gaafadhu wallaalee galatoomi saadaatiin ooyifii nu godhinaan jetta wallahi alazim ani isinii dhiisee rabbiin isinii haa dhiisu waan ooyifii isinii godhii jira obboleeyyan kiyyaa garuu na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa miidiyaa hundee akkanaa guddisuu na godhaa isiniin jedha naagilatoomaa na ulfaadhaa na kabajamaa isiniin jedha kabajaan isinirra haa turtu isin guutuu rabbiin hiree isinitti hin jallisin ka dhiiraa ka dhalaa insha Allah rabbiin darajaa ol aantuun rabbiin isin haa ga'u isiniin jedha insha Allah izni rabbiitiin warra hireen itti jallattuu miti warra hireen teessan insha Allah warra mallaqaaf isin barbaaduu miti insha Allah warra kaayoof isin barbaadu warra jiruuf jireenya keessan gaariif isin barbaadu warra jaalala dhugaa isinii qabu rabbi isinitti haa qabu isiniin jedha daawwattoota kiyyaa fayyaa naa ta'aa naa jiraadhaa naa ulfaadhaa naa kabajamaa isiniin jedha kanaaf dhaamsaan amma isiniin jedha kanaammoo sa'aadaa biraan naa gayaa waan haga dhuma sagantaa kiyyaa na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa turaa isiniin jedha share like subscribe naa godhaa naa guddisaa isiniin jedha naa galatoomaa naa ulfaadhaa isiniin jedha du'aayis naa godhaa wallaahi aziim akka wanna kanatti kana nama marama gurbaan kun jechuudha rabbi harkaan haa baasu rabbiin harkaasi haa baasu sa'aadaa jedhaa du'aayi naa godhaa garaa fayyaatiin obboleeyyan tiyya gizee salaatan gizee kaatan gizee teettan du'aayi naa godhaa rabbiin mashaakala keessaasi haa baasu naa jedhaati inshaallah rabbiin nama takkaa nuun ammoodini homa takkaa rabbiin harra hin geessine yeroo hin sodaachistee jirti dhiirti gabbaatee dhalaa albee waraanaa jirti dhiirti gabbaatee dhalaa asiidiitti naqaa jirti dhiirti gabbaatee dhalaa ajjeesaa jirti wallaahi duraan
duraan sodaadhu anamma sodaataa jira jechuudha. Yeroo nammaa kun hedduu takkaan sodaachisaadha. Waan akkasiitti isiniin jedha hanga dhuma sagantaa kiyyaa na wajjin turuu keessaniif naa galatoomaa naa ulfaadha naa kabajamaa ulfinni saabite isinitti haa ta'u kabajamtoota xiyyaa warroonni amantaa biraa qabdanillee akkasuma oromtoota xiyya sabboontoota xiyya qaqqaalii fi gaggaarii namaa isiniin jedha baganaa jiraattan kashamaraa kadhiiraa isiniin jedha kanaaf nayyaan naa turaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nayyeetti isiniin jedha.